Tenimo. Yankee karratti barreessanii kaza fiinyaa akkas uff godhanii barreeffama qubee sun jira miti. Isa achi bakka boota sana baay'ee bareedaa achitti hidhanii baay'ee babbareeda bootichi. Sana booda kun hunduu maqaa keetinii siin jechuu barbaadeen suma. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا ما شاء الله لبونا أتي لبونا أفتمي قالوا ما شاء الله والله أكنا إيه أكنا سكيب بدو كبني الموتي جامد ما تدري سا بقى سكيب بدني بقى جمت تقالوا بو أنا الموتي تي أكاسيت تجاه فساني أكاسنا نانكا بكتبان كنا Odo amma iti ama kita ubate onje oto nama birate akkama gaffa manje atti daga tilaga silata ha sila odon to ba dia katina daga bayu mana kafatu BMT bika wagga harawa wati asandeite gara biraa duma basha irbaata nyaachaa turreeyyu kaza amma irbaata nyaannee yaanutti immoo sa'aatii nutti deeme garuu caafidhaan agarree muuluun agarree makiina karaa cuccufame akkami Dubaay jaalatte bareedduudha. Dhugaa dubbachuudha maaki Dubaay jechuun dhugaa gizee tokko tokko wanni uumamu akkuma kana dura naan jettee gaariidhaaf uumama wanni baay'ee jechuudha. Amma gaa Dubaay dhufee yemmuu guyyaa tokko duraan biyaas akka nama ganama tsolootii godhu san otoo hin booyin oolu maaliif namni maaf nama didha dhabamne jedhu tokko natti dhagahama. Amma barbaadee soo ta'e amma ani dhugaa dubbachuudhaan katti sooshaal miidiyaa irratti wal barree wal jaalanneetis na jaalatte hin beeka akkati baay'ee na jaalattusanis hin jaaladhe bakka asumaan akka haadha filmootti wallaallamini amma. ከዛ አስሞ እርገን አብዱ ሻብረ ዱፌ ሳን ብረ ዱፌ ሞ ጋዱ በቹ ደኖ ተኤ ካሜ አብዱ ኦኬ አብዱ በሬ በሬ ቤሄን ጅራ አካውንቲ ሳዳ ያዱፉ ናስ ኢሴሲስ ቤሄን ጅራ እትፉ ቤሄኒ የጉድ ያለ Silmaau Dubaay hojjechuuf deemtee mire hojjechuuf deemtee bar garuu maal seetan nama keenya maaltu jira gana amma deemtee torbaan takka erga deemtee wanti isiin ilmoo daa'imaa miti namni hanqa biyya ofiitii ka'ee biyya namaa gaafa deemutti daa'imummaan biyyuma ofitti hafte daa'imummaan ijoollummaan biyyumatti hafte sinigalee hanqa biyya namaa uffata boorsaa keessa godhatanii qabattanii akkatti manarraa baatanitti ijoollummaan hin jirtu wanti hundinuu isiif ni gala kana booda isiinuu of beeyti jechuudha. Maaliif jennaan namni kana booda biyya hojii jirti waan ta'eef ofiin hojjettee jiraachuu kana booda akkas dandeessi. Itti aansuudhaan immoo amma Dubaay deemtee waan ta'eef namni dinqisiifannoonni keenyaaf ka'isiitillee afeeraa waan jiraniif akkuma nama kamittuu afeeraa jiranii bashannansiisaa jiranii haa bashannantu haa bohaartu haa gammaddu haa kofaltu san booda saa isiin barbaaddetti seentee dalaguu hin dandeessi. Takkiin ati seenii dalagi takkiin aan dalagi madaam anaa fi ati isirratti madaam ta'uu hin dandeenyu because saa barbaadde irratti seentee hojjechuu dandeessi. Sun isii qabatti jechuun hanqa dandeenyu himnee fi miire akkasii uummata keenya namni keenya gaafa dabarteef beekteen feenu amaluma keenya arrabaa jira waa meeqaa jira hin barbaachisuun amma haa taphattu wanta haarawaa isitti ta'es namni kamuu biyyaa gaafa baanu waan hedduu haarawaa nuti ta'e gaafa kaameraan waan kaameraan hin jirreef malee isaanii haa taphattu. Akkoo baleetii teessanitti gorsa barbaachisaa gorsa. Maaku shaanii toorkii kiyyatu Beeduuye, I miss you too, Habibti. Akkam. Network here,
ati maal godhu jirta amma? Taa'een jira. Erga Dubaay deemte hanqame amma torbaan hin geenyemi. Ganaarri guyyaa lammaffaadha moo sadaffaadha? Akkasii bakka amma bashannaniiti. Yoom dalagaa deemuu deemta ganaadhaan? Eeyyeen maal akka ta'e beektaa? Ani erganas dhufee ibin ganaa guyyaa 3 bakka jechuun viidiyoo jala buutee ilaaluu hin dandeessa. Si galee waan uummata kana dabbaru waan uummata kanarra kaleessa fayyadame waan isaan aarsu waan saba kana biqu waan safuudhaa fi aadaa Oromoo kana balleessu wanni ani hojjedhe hin jiru. Inni agartaatis ani yoon balleesse akka ati nan dhiisne beeka. Si galee yoon ani balleesse sibichaa odoon ta'in dhimma xiqqoo si qallasime. Yoon ani balleesse sibichaa odoon ta'in jiru namoonni akkasii na deeggaru. Dhiyaachuu adidanii malee akkasii kanatti dhiyaachuu adidanii malee kan na deeggaran jiru. As immoo bakka nani jiru suni beeku namoonni baay'ee namoonni gurguddaan baay'ee beeku mana nama guddaan jira. Buchoo qanna xixiqqoo ishii beeku namoonni baay'ee mana nama guddaati. Biyaasi mana daa'imaa miti. Si galee mana jettee waaqaa gabaatti akka barbaadde tacamalaallattuu miti. Ani immoo kana nama wallaaluu miti nama beeku. Gini an odoon balleesse innis ishiinaan jedhu atis ishiinaan jettu. Yoo agartee jiraatte muunoo TikTok kanarratti viidiyoo kan hojjetan amma erga Dubaay deemtee darbeef ka birrii uummata Oromoo kanatti nyaattee birrii uummata Oromootiin akkana taa'aa jirtu. Yeemirri maakii oolaalte sammuu kee dhiisee sammuu kee bira darbee biloonni sammuu keetiin hiika jechuun isaan naan jaa maaliif namni ati kan na gargaarte akka nani gammadu akka nani kolfuuf miti. Fuula roo gadi gabattee isa lammataa immoo ani maalinatti kana isa sana inni raaffadhu filan Dubaay seenee miti maakii ani har'a odoon miliyoona lakkaa'ame akkuma kana dura sitti himee si zalaalamii keessa na raaffadhu jireenya iyya keessatti kana jechuun gisee rakkadhe sana anas si bare giseen kuufee jiru miti gisee mataan kiyya'uu agartee ittisin beektaa akkatti na agarte si galee garuu amma ani gadi ba'ee kolfee taphadhee waan an arga viidiyoo waraabee bakka natti toletti laayifii galee bashaannanee gisee isaatii argadhee gisee isaan erga isaan na gammachiisanii erga isaan bahinaan jedhanii taphadhodhanii jarri kun hojii dhabanii miti makiinaan immoo tajaajilaan hojjetamanii isaanii miti. Erga isaanuu bahi gammadi taphadhu naan jedhanii yoo ani ba'ee taphadhee kolfee viidiyoo waraabee naman dabbara. Hayyee dhageeffadheen jira amma immoo isaanii wajjin haasofna. Maaltu jira seetan uummata keenya? Baay'izawwee waan ati hubachuu qabdu tokko jireenyuma keessattuu namni namaaf godhe waa namaan hin jiru. Nama waa namaa godhee nama arrabsu inni heddummaatullee takkaatu jira. Akkuma akka xaafii akkuma waan takka argite badaan gaariin akkuma jirutti badaanis numa jira. Kanneen nama arrabsullee numa jira. Kan numaaf qofa nama arrabsuutu jira. Gaafa dabarteefiin arrabsa jee kannuutu jira. Hagaruu sii kannee gammachuu hankee yoomin harka jee gisee hundas jala dhaabbatee sii kannu jira. Istiil ammallee Dubaay deemtee yoo rakkatte nama si gargaaruutu jira jechuudha. Si galee miti. Namni hundi tokkoo miti. Wanti hubachuu ati qabdu dura jechuudha. Isaaniitti dubbachuun duratti ati wanti hubachuu qabdu namni hundi tokkoo miti. Gaafa sii dabartee gaafa ati xurooyite caala gaafa sii dabartee waanyuun heddummaate jechuudha. Gaafa ati xurooyitee deemtu hunda namaa gad jirtaa akkaataan kee hundaa nama hundaa gad waan jirtu namni hundinuu siif rifata. Onni irraa sii rifatu jira. Kammoo akkumatti fakkeessuu sii rifatu jira. Gaafa sii dabarte immoo kamtu firaa kamtu wanti addaanuu hin beektu jechuudha. Innaa heddummina isaanii jechuudha. Kasi qeequuti heddummaata. Gaafa sii dabarte waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate jechuudha. Kanaafuu ati immoo deebistee isaaniif deebisuu hin qabdu. Gammachuu kan kee gammadi. Bashannanuu jirta bashannani sa'a barbaadetti illee hojii seeni. Ayinaan siin jiru kun siinii jechuudha. Tiyaansuudhaan immoo uummata keenya Oromoo maaltu jira seetan. Micoota gaafa na bira dhuftu bakka akkanan turre harkitanii turtanii rifeensi si'uu bakka sirreeffannee maali dhiqadhuu tolfadhuu jenneen asumatti hundi keenya waan dandeenyu gargaarreeni akka ilmoo teenyatti ofitti qabne miti erga hundi keessanuu hin beektan. Aramoo
dhiqattee tolfattee bireeddee bikka xiqqishoo sila amma bikka ifii waa qabachuu ofii waa bitachuu ofiin dalagachuu keessatti hamileen isii cabsuu hin qabu. Maaliif jennaan ati har'a qabaachuu kee barte malee boru waan si eeggatu hin jiru jechuudha hin beektu jechuudha. Nama meeqaa jira Ameerikatti jireenya bareedaa jiraatanii gaafa maal akka ta'ame hin beekamu Itoophiyaatti deebi'anii jiruu namaa gadi bakka rakkoo meeqa keessa hamaraatee jira. Ameerika irraa galee namni Itoophiyaa galee hamaraatu jira jechuudha. Maaliif jennaan rabbiitu beeka waan san akka godhu jechuudha. So namni namaaf hin gammanne namni jireenya namatti hin gammanne yoomillee jireenyi isaa tolaan ta'u qabaattanis waan qabdan hunda rabbiin isin dhabsiisa jechuudha. Isin galee namni namaaf hin gammanne wallaahi billaahi gammachuun harkatu jireenya isaa keessatti inuma gammachuu hin harkatu jechuudha. So